Qonnaan bultooti magaalaa Finfinnee haala waqtawaa biyyi keenya keessatti argamtu ilaalchisuun maree gaggeessan. Maree kanarrattis kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee fi koomishinarri koomishinii qonna magaalaa fi misooma qonnaan bulaa magaalaa Finfinnee obbo Baayyuu Shugguxee argamaniiru. Maree kanaaf yaada ka'umsaa kan dhiyeessan obbo Baayyuu Shugguxee akka jedhanitti qonnaan bulaan naannoo isaa eeggachuu fi raayyaa ittisa biyyaa deeggaruu qabaa jedhan. Naannoo keenya nageenya naannoo keenya eeguu keessatti humna nageenyatii fi humna ta'uu keessatti yeroo kamuu cimuu qabnaa jechuudha. Amma oomishnu kanarra waan arganne kanarra laaqana dhiisnee humna raayyaa keenya kanaaf galaa qopheessuu qabna jettanii kaastan waan qabnuun ammallee itti fufna kan jettanii kaastan kun cimuu qabaadha. Hirmaattoti maree kanaa akka jedhanittis raayyaa ittisa biyyaa waan qabaniin deeggaruun akkuma jirutti ta'ee hanga adda waraanaattis duuluuf qophii ta'uu dubbatan. Ammallee ijoolleen Oromoo fi ijoolleen Amaaraa waliin deemne malee duubatti hin deemne. Ammallee si wajjin hin jiru. Omaan sodaatiin waan saraawitii ganzaba keenya waan dandeenyu hin goone. እኛ መከላከያ ሰራዊትን ከምንም በላይ በሐሳብም በግብአትም እየረዳን ነው ወደፊትም ደግሞ ከመርዳትም አንቆጠብም ኑቲ raayyaa keenya waan dandeenyuun deeggaraa jirra ni deeggarrasi kana addaawwan kunnuuf hin qabnu kan kana goonuuf ammoo dhimma naannoo keenya bakka jiraannu qofaa waan ta'eef osoo hin taane dhimma biyyaa waan ta'eefi እኛ ወያኔን ለማወጋት የአዲስ አበባ ዙር አርሶ አደር ቆርጦ ተነስቷል ምንም ጥርጥር የለውም nuti qonnaan bulaan naannoo Finfinnee wayyaanee irratti duuluuf qophiidha kana shakkii tokko hin qabaatina nuti gaggeessitoota jajjaboo waan qabnuuf waan sodaannu hin qabnu kanafe isin irratti hojjedhaa nuti ammoo duuluufis ta'e raayyaa keenya deeggaruuf qophiidha. Sagantaa kanarratti haasawa kan taasisan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee waan qabnu hundaan biyya bira dhaabbachuu qabna jechuun wanti walabummaa biyyaa olii hin jirus jedhaniiru. ከህልውና የሚቀድም ምንም ስራ የለም። ሀብታችንም ህይወታችንም ጊዜያችንም ዕውቀታችንም ጉልበታችንም ክብራችንንም ሁሉን ነገር ነው ለሀገር መስጠት ያለብን። wanti walabummaa keenya dursu homtu hin jiru qabeenyi lubbuun beekumsi fi humni kabajni fi yeroon qabnu hunda biyyaaf laachuudha qabna kana yoo taasisnu wanti nutti dhufu yookaan qormaanni hin jiru jechuu miti maali wabiin keenyaas jedhamee hin gaafatamu dhimmichi dhimma biyyaa waan ta'eef. Erga waraana kana xumurree booda hojiin itti aanu warra sababa waraana kanaan buqqaan deebisanii dhaabuu waan ta'eef sana keessattis hirmaannaan keessan ni barbaachisa jedhan Aadde Adaanech. Kanaaf yeroo hojii hojjettan karaa dinagdee biyyaa ijaaruu fi warra biyyaaf duulu karaa deeggaruun ta'uu qaba jedhan. ስራም ስንሰራ በኢኮኖሚ በኩል የምናረገው በስራችን በኩል የምናረገው ርብርብ ሌላ የጦርነት ግንባር ነው ብላችሁ በዛ ደረጃ በእልህ ነው መሰራት ያለበት. hojii yoo hojjennu karaa dinagdeenis wanti raawwannu kamuu tumsi isaa dirree waraanaa jiruuf ta'uu qaba kanaaf yoo hojjettan karaa xiqqii qabuun ta'uu qaba. Mareen qonnaan bultoota magaalaa Finfinnee waliin guyyaa har'aa gaggeeffame kunis ibsa ejjennoo baasuun xumuramee jira.